hojii ergamootaa boqonnaa 13 lakkoofsa 1 kaasee isa jiruun dubbisaa. Naannoo hanga lakkoofsa 13tti isa jiru ergaa isaa wajjin laalla. Amma garuu ani lakkoofsa 1 kaasee hanga lakkoofsa 3tti isa jiruun dubbisa. Sirriitti na dhaggeeffadhaa. Waldaa kiristaanaa Anxookiyaa keessa raajonnii fi barsiisonni turan. Isaanis Barnaabaas, Simiyoon isa gurraachicha, isa jedhamu Luukiyoos nama biyya Qareene, Maana'een isa Heroodis abbaa biyyaa wajjin guddate, Saa'olis turan. Isaan gooftaadhaaf hojjechaa soomaas utuu jiranii Hafuurri Qulqulluun Barnaabaasii fi Saa'oliin hojii ani itti isaan waameef addaan anaaf baasaa jedhe. Yommus itti dabalanii xoomanii erga kadhatanii booddee warri afan harka isaanii mataa jara lamaan irra kaa'anii hojichaaf isaan erganii jedha. Galanni Waaqayyoodhaaf haa ta'u. Kutaa kana keessatti Luqaas akka caafeetti keessumaa macaafni hojii ergamootaa erga Yesuus Kiristoos dachee kanarra turee du'ee awwaala diigee ka'ee mirga abbaa ol dhaqee hafuura isaa warra kaleessa isa wajjin turan, warra kaleessa isa wajjin nyaatanii dhugan, warra isa wajjin oolanii bulan isaan irratti hafuura isaa erga gallakkisee yookiin dhangalaasee hojii ergamootaan kun baratti waldaan kiristaanaa dhaabatteef ari'atama bartoota irra ga'e. Akkamitti waldaan kiristaanaa immoo ari'atama keessatti akka babal'atte gidiraa bartoota irra ga'e. Dinqii isaaniin hafuurri Waaqayyo hojjete macaafa guutummaatti qabatee jirudha. Kanaaf macaafa humnaan hafuurri qulqulluun bartoota wajjin hojjete seenaa bal'aa qabatee kan jirudha. Kanaaf keessumaa hojii ergamootaa boqonnaa 13 kutaa nama dubbise kana keessatti sirna qalbeeffadhaa. Yaada tokko jira. Waldaa kiristaanaa Anxookiyaa biyya Anxookiyaa jedhamtu tokko keessa kan jirantu jira. Yeroo sana waldaan kiristaanaa isa akka amma Mulu Wangeel Gannat Masarata Kiristoos jedhamu jiru. Maaltu jiroottan maqaa biyyaatiin waamama. Jaldu keessa waldaa tokko jiraate waldaa jalduu jedhama. Kilbee yoo jiraate biichoo yoo jiraate waldaa biichoo, waldaa jalduu, waldaa kilbee, waldaa koluu jedhama jechuudha. Kanaaf biyyaan waldaa Efesoon jedhama caamni. Kanaaf maqaadhuma biyyaatiin waamama. Akka waldaa nama baay'ate Waaqayyo nu baay'ise kana miti. Waldaan yerootti ijaaramaa jiru sana keessatti waldaa kana Waaqayyo barsiisotaan eebbiseera, raajotaan eebbiseera. Dinqiin kan ittiin ta'u waldaa kana keessa jiru. Ogummaadhaan kan lallaban, kan barsiisan waldaa kana keessa jiru. Kanaaf waldaa kana keessatti immoo hafuurri qulqulluun humnaan hojjetaa jira. Kanaaf maal jedheeni warra kadhataa jiran, warra tsoomaa jiraniin hafuurri qulqulluun jara wayii ammayyoo hojjettan ergadhaa addaan naa baasaa jarreen kanaa jedhe. Galanni Waaqayyoodhaaf haa ta'u. Mata duree akkas jedhu irratti gabaabsee isin barsiisaa. Waaqayyoon filatamuu waan jedhu. Mee isinuu irra deebi'an aduukaa Waaqayyoon filatamuu jedhame. Bara keessatti Waaqayyoo nama barbaada. Nama filata. Waaqayyoo nama keessaa nama filata. Maaliif nama keessaa nama filata? Yoo jettan inni jalqabaa hojii isaa akka hojjetaniif Waaqayyo Waaqa hojiitti isiniin jedheera dura. Warra hojii isaa hojjetan barbaada bara keessatti Waaqayyo. Kutaa kana keessatti hojii kootiif adda naa ba'an jedha. Kanaaf Waaqayyo Waaqa nama keessaa nama filatudha. Biyya keessaa biyya filata. Dargaggoota keessaa dargaggoota filata. Shamarran gidduudhaa shamarran filata. Haadholii gidduudhaa haadholii filata. Kan garaansaa isaa ta'e bara keessaa Waaqayyo nama barbaada. Kaleessas namoota baay'ee turan keessaa Waaqayyo namoota filatee itti dhimma ba'aa ture. Filatee ergachaa ture. Amma yoo akka biyya lafaa kanatti namoota biyya lafaa kanarra jiraniin of dorgomsiisne baay'een keenya nama booddee jirra. Barnootaan booddee jirra. Beekumsaan booddee jirra. Nyaataaf dhugaatiidhaan booddee jirra. Namoonni baay'ee nu caala baratan, baay'ee nu caala qabeenya qaban, baay'ee nu caala miidhagan dachee kanarra danuutu jiru. Garuu Waaqayyo isaan dhiiseetu anaaf siniin filate. Caaffanni qullaan maal jedhaa? Waaqayyo utuu isin isan filatin sin filateedha.
sinfo'ateera. Nuyi kanaaf warra filatame jechuudha. Qomoo filatamaa. Akka lallabnuuf Waaqan nu filate. Akka faarfannuuf Waaqan nu filate. Waan bifa qajeelluuf waan haasaa dandeenyuuf utuun taane naataa jedheen nu filate Waaqayyo. Naataati jedheetu ollaa kee keessa maatii warra wajjin dhalatte gidduudhaayyuu nama baay'atutu namaniin jira ollaa kee biyya kee. Waaqayyo garuu si filate. Haleluuyaa. Mee isa si filateef galata naa galchaame dhugaa filatamuu keessan. Waaqayyo bara keessatti nama filata. Kutaa kana keessatti jarreen ergaadhaaf ergamuudhaaf qophaa'an tokko jira. Darri kadhatarra jiru. Xoomanii kadhataa jiru. Hinaaffaan hafuura Waaqayyo keessa isaanii seeneera. Jaalalli Waaqayyo keessa isaaniitti dhagaameera. Kanarraa kan ka'e eessa deemnee lallabna? Biyya kam dhaqna? Mandara kam dhaqna yaa Waaqayyo? Erga nu waamte jarri kun waamamaniiru. Hafuurri Waaqayyo jaratti hin dubbata. Kanaaf Waaqayyo immoo biyya tokko jira. Biyya sana immoo nama naa dhaqutu jira. Isaan adda naa baasaa jedhe. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Namni Waaqayyo barbaadu nama akkamii to'atan? Nama isaaf adda ba'edha. Nama cinaatti garagalaati. Namni Waaqayyo barbaadu jedha. Nama isaaf adda ba'edha jedha. Adda naa baasaa. Warra baay'ee nama baay'ee wajjin kadhataa jiru. Waldaa jechuun nama tokko duwwaa miti nama baay'eedha waan ta'eef jarri. Barsiisonni turan raajonni turan jechuun raajii tokko duwwaa barsiisa tokko duwwaan qabdu jarri. Baay'eedha waldaa sana keessa. Isaanuma keessaa garuu nama ergaa naa dhaqu jira. Barnaabaasii fi Saa'ol nama jedhamu. Phaawulos jennee dubbannu. Jara kana adda naa baasaa. Barana nan sinirratti dubbadha. Warra waamaman keessaa Waaqayyo barana si filata. Ila warra bakkee dhiisa, warra gooftaan beenne dhiisa, warruma mana isaa keessatti walitti qabaman, raajota keessa, luboota keessa, dargaggoota keessa, shamarran gidduudha, nama isaa ta'u, micoo isaa taatu, dargaggeessa isaa ta'u, Waaqayyo baranaa isheen naa ta'a, isatu naa ta'a jedhee si filataame. Meenatu filatama jedhaa ofirratti raajaa. Waaqayyo na filateera jedhaayi. Nama Waaqayyo filate. Nama akkamiiti ottan nama Waaqayyoof adda ba'edha. Namni Waaqayyo filate Waaqayyoof adda ba'a. Adda naa baasaa. Akka fakkeenyatti isinii kaasee Abrahaam Waaqayyotu waame. Namoonni Abrahaam fakkaatan baay'ee isaanii jiru. Waaqayyo garuu Abrahaamin waamee eebbisuuf itti dubbate. Qomoo lafarraa sababii isaaf akka eebbisu Waaqayyo Abrahaamitti dubbate. Kanaaf nama filatamedha. Warra Waaqa tolfamaa waaqessan gidduudha nama filatamedha. Maaliif Waaqayyo filate? Isa eebbisuudhaaf. Kanaaf adda baase Waaqayyo. Maatirraa adda baase. Biyya isaarraa adda baase. Lammii isaarraa adda baase. Lafa onaa irratti adda baafate Waaqayyo. Lafa onaa keessatti isa eebbisuutti ka'e. Lafa onaa keessatti isa gargaarutti ka'e. Har'as Waaqayyo namoota akkamitti fayyadama? Namoota akkamitti dhimma ba'a? Namoota akkamiitiif hojii isaanii hojjetan warra isaaf adda ba'anitti Waaqayyo dhimma ba'a. Ergaa tokko sirratti dubbadha. Isaaf adda ba'urraa kee irraa kan ka'e balbala namni sitti banuu hin dandeenye, balbala qabeenya sitti banuu hin dandeenye, balbala gooddeenyaa sitti banuu hin dandeenye, balbala Waaqaaf lafarraa sii banamaa. Haleluuyaa. Nama si cinaan haaraasiti isaaf adda ba'uu kee irraa kan ka'e naadhaane. Waaqni balbala sii banaa jedhaane. Haleluuyaa. Balbala sii bana Waaqayyo. Irran darbe ergaa kana fudhadhu balbala sii bana Waaqayyo. Balbala hojii haa ta'u, balbala gaa'ilaa haa ta'u, balbala tajaajilaa, balbala misoomaa haa ta'u, balbala barnootaa haa ta'u, maqaa Yesuus sii bana Yesuus. Sii bana maameen. Mee ofirratti raaji balballi naa banama jedha. Warra Waaqayyoon filatamanitti balballi cufamu. Waaqayyo si filannaan balballi banamaan. Karaan banamaan. Samiin banamaan. Kaabatti deemta banamaa. Kibbatti deemta banamaa. Lixatti deemta banamaa. Bahatti qajeelta banamaa. Misoomatti baata banamaa. Barana kan kee cufamaa miti banamaadha. Kanaaf samii waan baheef jara kana addanaa baasaa jedhe Waaqayyo. Warri Waaqayyoon filataman maaliin beekamottan Waaqayyoof adda ba'anii jiraatu. Biyya lafaa wajjin waliin makan jarri. Kanaaf Waaqayyo baroota keessatti warri mi'a Waaqayyoo baattan adda ba'a. Sabicha gidduudhaa adda ba'a. Dhaloonni filatamoon adda ba'u. Gabaa biyya lafaa kanarraa adda ba'u. Xuraa'ummaarraa adda ba'u. Fedha
eenyutu isaaf filate waaqayyo si filannaan adda si baaseet adda si kenna waaqayyo si filannaan adda si baaseet addatti si gargaara waaqayyo biyya kana keessa namnati filatteetti dhimma baatu namnati ergattu namnati itti haasoftu nama amanee fudhate kana haa ta'u Yesus maatii kee gidduudha obboleessa kee gidduudha warra wajjin ooltu warra wajjin dhalatte warra wajjin nyaattu warra wajjin waaqessitu gidduudha barana waaqayyo humna sagalee isaatiin si haa filatu araara isaatiin si haa filatu ayyaana isaatiin si haa filatu nama baay'ee jira waaqayyo garuu maaliif si filata beekta dargaggoota baay'ee jira shamarran baay'ee jira namoota baratan baay'ee jira namoota qabeenya qaban namoota baay'ee mul'atan baay'ee jira waaqayyo isaan dhiisee maaliif gara koo dhufa beekta maaliif gara kee dhufe beekta akka ati isaaf adda baatuuf akka ati isaaf deemtuuf waaqayyo gidduu kana nama isaa deemu nama isaa lallabu nama isaaf dhugaa ba'u adda baafata galgala kana adda si haa baasu Yesus maataba wayii sirra kaa'e dinqii wayii sii kenne mul'ata wayii sii kenne abjuu wayii sii kenne waan ittiin adda taatu sirra kaa'a Yesus laarraa caalaa magatii aboorra mee ofirratti raaj waan an ittiin adda ta'u naa kenna waaqayyo dhaame sirrattan dubbadhagaa maqaa Yesuusin biyya keessatti maatii gidduutti obbolaa kee gidduutti fira kee biratti waan ittiin adda taatu waan biyya keessatti adda taatu waan waldaa keessatti ittiin adda taatu waaqayyo suurraasaa ayyaanasaa siimboosaa dubbiisaa sirraa kaa'u Yesus maal jedheen beektu hojii gooftaadhaaf hojjechaa jiru ammas hojichaaf adda baasuudhaaf jecha hafuurri qulqulluun dhufe jara kana natu barbaada addanaa baasa namni waan ni barbaadu adda ba'a biyya lafaatiin waliin maku bara wajjin waliin maku siyaasa wajjin waliin maku qilleensa fakkaatu Kiristoos fakkaata baran fakkaatu Kiristoos fakkaata haleluuyaa warra isa fakkaatan waaqayyo miilana hin kaasa kanaaf waaqayyo warra akkamii barbaada filatoota warra isaaf adda baada warri waaqayyo filate immoo isaaf adda ba'u bakka si filannaan isaaf adda baata mee ani kan Kiristoos ofiin jedhaa an Kiristoos gaafa jedhu isumaaf jiraanna isumaaf bulla isumaaf deemna isumaaf iyyina isumaaf dafqina isumaaf waan hundumaa taana jechuudha kanaaf warra gatii baasuu danda'an warra booddee isaanii ilaaluu hin dandeenye warra hidhamuun gooftaa biraan deebin warra tumamuun gooftaa biraan deebin Barnaabaas faa Saa'ol faa geessuma ana nama cubbuutti isa jalqabaa tureedhe gaafa waa'ee isaa dhugaa ba'u hama namaadha jedhee na filateedhe warra Galaatiyaatti gaafa dubbatu kanaaf waaqayyo nama gara kutees nama haalallaal nama barallaal nama akkasii barbaada nama akkasii filata shamarran gidduudha ikko bara Maariyaam ulfoofte durbi duudhaan biyyarraa baddeen seenaa isheetu naa ta'a jedhee waaqayyo filate malee dubarri duudhaan guutteetti kan raajii ta'uu danda'an baay'eedha kan faarfataa ta'uu danda'an baay'eedha kan waldaa ta'uu danda'an nama baay'eedha isaan dhiisee kan si filateef akkasumatti se'in waaqayyo sin diina qaanessuudhaaf mee irkadhaati waaqayyo na filateera jedha jedhi waaqayyo na filateera jedha erga si filate sitti hima rakkina sirratti ilaalu dhukkuba sirratti ilaalu jalloota sirratti ilaalu hiyyuma sirratti ilaalu abaarsa sirratti ilaalu sirraa waraanuu jalqabaga sirraa diiguu jalqabaga erga si filate biyyi keessaan keeti biyya alaa kan keeti waldaan hunduu kan keeti hin baata hin tajaajilta waaqayyo nama isaatiif balbala bana inni si filate balbala bana inni si filate waltajjii sii laata isaan filatamuu keetti gammadi waamamuu keessan filatamuu keessan fo'amuu keessan caalchisaa gammadaa dhimmaa jedha sagalee waaqa kanaaf warri waaqayyo isaan filate hadda ba'uuf waaqayyo hadda ba'u dhageessani hadda ba'u namni waaqayyoon filatame hin beeksisa haasaa isaa adda deemsi isaa adda uffannaa isaayyuu adda gaaddidduu isaa adda kadhannaan isaa adda mul'anni isaa adda akka warri kaan abjootanitti hin abjootu abjuun isaa adda namni waaqayyo filate waaqayyo isa guddaa kanatu isa wajjin jira
nama waaqayyo filate hafuura waaqayyo isa jabaa kanatu irra buufata. Kanaaf waaqayyoon har'ayyuu nama filachuu barbaade hin beekon. Maaliif akka sagalee kana naa kenne hin beekon. Nama barbaadu jira jechaa jira Waaqash. Si filadheen hojiitti si ergadha jedha Yesuus. Kanaaf gooftaadhaaf hojjechaa utuu jiranii hafuurri qulqulluun jarreen kana lamaan adda naa baasa. Adda ba'uu barbaaddu waaqayyo. Nama meeqa namni naafaa qabdan. Waaqayyoof duwwaa namni jiraachuu barbaadan. Waaqayyoof duwwaa warri hojjechuu barbaadan. Waaqayyoof duwwaa warri fiiguu barbaadan. Yeroo baay'ee goota waltajjii duwwaa qabna. Goota wangeelaa badaan qabnu. Goota faarfata bakkee duwwaa qabna. Kan wakabu duwwaa qabna. Goota wangeela dhugaaf jiraatu badaan qabnu. Ergaan sinii qaba garuu waaqayyo bara hamaa kana keessa warra filatee ganaa biyyoota garaagaraatti erguu qaba. Asitti si qopheessa. Boru biyya fagoo si geessa Yesuus. Waaqayyo warri filatee salammaffaa hojii isaa hojjetu. Maal hojjetu jedhe? Hojii isaatiif jara kana adda baafate Waaqayyo kan nu filateef zana ajannee akka rafnee kaanuuf duwwaa miti. Hojii isaa akka hojjennu. Jarri kun hojii maalii qaboottan? Dhugaa ba'u. Dhugaa ba'uun isaaniif jireenya hojii. Nama tokko barnoonni sii maal godhan jireenya. Buddeenni anaaf jireenya. Uffannaan anaaf jireenya. Garuu jireenyi isa kana miti. Jireenyi nuuf Kiristoos. Anaaf Iyyasuus jireenya koo ta'e Phaawulos. Nuufis Iyyasuus jireenya keenya ta'uu qaba. Isa jireenya isaanii godhatan. Too akkuma namaa suuqii banatanii hojjetanii jiraachuu danda'anii. Tumo akka namaa lafa qotanii jiraachuu danda'anii. Wangeela kanaaf lallabuun. Wangeela kanaaf jedhanii hidhamuun. Wangeela kana lallabuun. Wangeela kanaaf aarsaa ta'uun. Hojii isa guddaadha jedhanii itti of kennan. Kanaaf Phaawulos gaafa dhugaan kun isaa galu wangeela lallabu yoo ta'e wayyoonaaf. Nan beelaa, nan cabaa, nan akkas ta'a jechuudhaan miti. Wangeela kana kan natti kenne nama mitiidha. Waaqayyoon natti kenneedha. Ani namatti san arganne ofumaa naa kenname. Kanaaf isa naa kenname kana hin lallabu taanaan anaaf wayyoodhe. Kanaaf Waaqayyo isa jalqabaaf isa dhumaa natu si ergata. Biyyaan si erga deemta. Karaan si saaqa. Siinaan waldaa baay'ee dhaabede. Har'as Waaqayyo warra hinaaffaa qaban, warra garaa isaaniif hin bulle, warra maqaaf hin bulle, warra haala laalle. Waaqayyo gootota akka Saa'ol, gootota akka Phaawulos, Waaqayyo waltajjii keenya keessaa dhibee haa kaasu. Biyya keenya keessaa dhibee haa kaasu. Kan of duuban laalle, kan billaa sodaanne, kan hidhaan sodaanne, kan ari'ataman sodaanne, kan jecha sodaanne. Waaqayyo namoota akkasirrayyuu hin kaasa. Mee Waaqayyo na kaasa jedhaa. Kanaaf warra hojii isaa hojjetan barbaada Waaqayyo. Namoonni baay'een wangeela kanaaf hojjetaa taana jedhanii wangeela dhiisanii garaa isaaniif hojjetaa ta'an. Namoonni baay'een Iyyasuusiif hojjetaa taana jedhaniitu mana ittiin ijaarrachuu duwwaadhaaf wangeela kana kan lallaban, ittiin beekamuu duwwaadhaaf, ittiin abbaa mana argachuudhaaf, ittiin haadha mana argachuudhaaf tajaajilli kee itti waamamna hojii hafuuraa kadhannaa gati galattu. Waamichi Waaqayyo si waame ittiin mul'achuu, ittiin beekamuu, ittiin sooramuuf taanan wayyoosiif garuu Kiristoos ittiin mul'isuudhaaf taanan tajaajilli kee, lallabni kee Yesuus mul'isuudhaaf taanan bara hundumaa si wajjin jira Yesuus. Bara hundumaa si wajjin ta'a Yesuus. Haleluuyaa. Ila ergaa tokko naa dhufu. Kana booda narraaja nama garaaf hojjetu miti nama isaaf hojjetu kaasa Yesuus. Si haa kaasu Waaqayyo. Warra garaaf hin bulle, warra maqaaf hin bulle. Warri isaaf waamaman jibbamanillee ari'atamanillee Yesuus biraa homtuu isaan hin deebisu. Billaan isaan hin deebisu. Kanaaf Phaawulos jaalala Yesuusitti homtuu oddanan baasan. Isheen ammaayi oduu laalte jecha laalte waltajjii gadhiisee badaa'eera. Harka kee ol qabattaa laata. Kan of duuban laalle, kan haalan laalle, kan baran laalle, kan qilleessan laalle, mindaa kan hin laalle. Waaqayyo namoota akkasii dhibee ni kaasa. Warra dhugaadhaan hojii isaa hojjetan hin kaabata. Mana isaa keessaa hin kaabata. Mee Waaqayyo na qaba jedhaa iyyaata. Waaqayyo nu qaba. Haleluuyaa. Waan na qaba jedhaa. Diigee si baasa gaa guyyaa tokko. Ameen. Namootuma wajjin ooltu gidduudha situ naa taa'edha. Biraa si deebisee achi naa deebisi.
Gabaa jal'ootaaf gabaa hamootaa keessaa si baafatee gabaa isaatti si agarsiisu Yesuus. Oomanii jarri kadhatan. Namni Waaqayyo filatu nama kadhataati, nama kadhatu. Nama hojii isaa hojjetu. Waaqayyo si filannaan hin kadhattu. Waaqayyo si filannaan hojii isaa hojjetu. Waaqayyo si filannaan adda baata. Kanaaf jarri jara baay'ee kadhatu. Baay'ee kadhatu. Oomanii hin kadhatanii isaan booda hin deeman. Dhugabaatiin kadhataan ta'a. Kanaaf biyya tokko deemani. Hafuura qulqulluudhaan guutamanii naannoo lakkoofsa hafuura hodhattanii ilaaltan. Barnaabaasiif Saa'ol hafuura qulqulluudhaan ergamanii mandara Selooqiyaatti gadi bu'aniidha. Achis maarkabaan gara Qophiroos biyya bishaan keessaa dhaqan jedha. Maarkabaan deemaniitu biyya kana dhaqan. Biyya bishaan gidduu sana. Mandara Salaamis yommuu ga'an manneen sagadaa warra Yihuudootatti dubbii Waaqayyoo lallaban jedha. Ergamni isaanii inni guddaan maalidhaa? Dubbii Waaqayyoo lallabuudha. Warri Waaqayyo filate warra of lallaban miti. Warra Yesuusin lallaban. Warra dubbii isaa lallaban. Maqaa gooftaa Yesuusin bara kana keessatti rakkinan lallabdu, dhukkuban lallabdu, faashinan lallabdu, shiroon lallabdu, gamoon lallabdu, Ameerikaan lallabdu. Kan lallabdu yoo jiraate dubbii Waaqayyoo. Amee warri jettasii ta'eera. Yesuus lallabda kana booda. Rakkisaa keetti dhukkuba keetti Yesuus lallabda. Sana amantaatuun guddattu siin jedhutti Yesuus lallabda. Mee namni ameen jedhe siif haa ta'ugaa. Mee hirkadhu Yesuusan lallaba jedhiyyi. Jadi Yesuusan lallaba jedhila. Namni kana hin jenne nama lallabne dha. Hirkadhu Yesuusan lallaba jedhama. Haleluuyaa. Isa siif fannifame Yesuus lallabda. Rakkina keessa teessee Yesuus lallabda. Hariyatama keessa teessee Yesuus lallabda. Waraasa gidduu teessee Yesuus lallabda. Bakka namni si jibbu gidduu teessee Yesuus lallabda. Yesuus lallabnaan karaan sii jira. Yesuus lallabnaan rakkina caaltee of argita. Dhukkuba caaltee of argita. Warra sirratti kan warra si jibbu sana caaltee argamta. Warra si lallaban nuu dibi Yesuus. Hin lallaban. Maaliif ergama guddaa kana qabu jarri waan ta'eef. Warri Waaqayyo filate eenyuun lallabu? Yesuusin lallabu. Dhukkuba isaaniin lallaban. Hiyyuma isaaniin lallaban. Seenaa isaaniin lallaban. An akkasan tureen jenne dubbii Waaqayyoo duwwaa. Ilma Waaqayyoo duwwaa. Waa'ee isaa namootatti himutti kaan. Mandara bu'aanni tolfamaan irratti moo'e. Mandara qaalluun irratti moo'e. Mandara simsimiin irratti moo'e. Mandara qudhaamni irratti moo'e. Mandara akkasii keessa wangeela ibiddaa kana fudhatanii seenan. Haleluuyaa. Har'as Waaqayyo warra buddeeniif deeman, warra maqaaf deeman kaasa miti, warra faashina laalanii deeman kaasa miti, warra dhugaa wangeelaa, warra hin amannetti dubbatan, warra Waaqan beeknetti dubbatan, Waaqayyoos gidduudha nama wayii dibee kaasa. Inni ana kan jedhu duwwaan ameena jedhu. Haleluuyaa. Meechi ol jedhi dhaabadhu latu ergaa dhaqaa fedhaayya. Waaqayyo ergaa si ergata. Meeyyi Waaqayyo ergaa na ergateedha. Miila keechii kaasii Waaqayyoo fandeema jedha. Wangeela fandeema jedha. Dhugaadha fandeema jedha. Maqaa Yesuusin nama akkasii si haa godhu Waaqayyo. Nama dhugaaf deemu si haa godhu. Nama garaaf deemu miti. Nama fooniif deemu miti. Nama haalaaf deemu miti. Nama mindaadhaaf deemu miti. Nama Yesuusiif deemu si haa godhu Yesuus. Waaqayyo jarreen kan adda baafate. Utuu gooftaa iyyuu taa'ee baatte buddeen nyaata. Gamoon ijaarran. Makiinaa sin bitan. Dhuguma sinitti hima. Kanaan itti sooroman baay'ee jira dachee kanarra. Waaqayyo immoo si ergatee agabuu sin galchu. Si ergatee namaa gadi sin godhu. Si ergatee wayyaa sin dhoowwatu. Si ergatee fayyaa sin dhoowwatu. Si ergatee gaa'ila sin dhoowwatu. Waaqayyo jarreen kan hin baase. Biyya kana dhaqan. Waldaan Xookiyaa keessatti hin kadhatameefi hafuurri qulqulluun irra dhufee hafuura qulqulluudhaan manaa ba'an. Asitti sii kadhatama. Asitti sitti dubbatama. Lafa barattu, lafa nagattu, lafa deemtutti kana booda yoo cal jetteeyyuu dhugaan si seene cal godhee sin teechisu. Miidiyaa irratti Yesuus hin lallabda. Lafa barattutti Yesuus hin lallabda.
Ollaa kee biratti Yesuus hin lallabda. Waantan sii garadhu yoo jiraate utuu Yesuus hin lallabin hin du'in. Ila waan asitti si eebbisoo jiraate utuu Yesuus waa'ee isaan odeessin hin du'in. Utuu Yesuus ergaa siin ergatin dachee kanarraan ka'in. Garaan kee ergaa siin hin dhaqin. Ameen. Yesuus garuu ergaa si haa ergatu. Ameen. Kanaaf mandara sanatti gadi bu'anii dubbii Waaqa lallaban. Siyaasa lallaba. Taayilaan baay'een bara kana siyaasa lallaba. Faarfannaan isaa siyaasa, lallabni isaa siyaasa. Siyaasi nuyi qabnu yoo jiraate siyaasa mootummaa Waaqaa bal'isee mootummaa seexanaa diiguu qofa. Garee kamiyyuu hin ta'in. Dargaggeessa umurii malee hin du'in. Ergaan sii qaba. Yoo lallabde yoo dubbatte waa'ee mootummaa lafarraa odoo hin taane waa'ee mootummaa Waaqarraa si haa lallabsiisu Waaqa. Mee ameen. Tajaajilaan baay'ee mandaree taatee kan haftee maalidha beektu? Lagaan lallabdi biyyaan Wallaggeetti, Shawwaajetti, Amaaraatti, Oromootti warra akkasii miti waan kan beekaatu kana booda warra biyyaan nama qoodan warra naannoon nama qoodan otoo hin taane warra saba hundatti wangeela lallaban. Hadiyyaa kan hin jenne, Kambaataa kan hin jenne, Amaaraa Tigiree kan hin jenne, Afrikaarra kan deeman, Awurooppaa kan deeman, Chaayinaa kan naqan, Hindii kan naqan Waaqayyo gootota akkasii ni beekaasa. Siyaa ergatu Yesuus. Waggoota dheeraa warra adii dhufanitti lallabaa turan miti. Biyya fagoo irraa qaxxaamuranii bakka dhaqina hin jedheedhu. Kana booda isaantu nutti as dhufa miti dhaggeeffadhu. Yoo nama murteeffataa taate situ dhaqa. Maarkabaanis ta'u xiyyaaraanis ta'u yoo sadhabde miidiyaadhaan illee ta'u ol kaasime Waaqayyo nama sii lallabu dachee kanarraa kaas. Nama dhugaa kee dubbatu raajii dhugaa dachee kanarraa kaas. Faarfataa dhugaan si faarfatu kaas. Mee ameen 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 ameen. Nama sir'eeyyee biyya lafaarra namarra faayidaa argachuudhaaf deemu odoon ta'an ila akkatti ishiin tajaajiltu ila akkatti inni tajaajilu namni akka isaaniin jedhu warra barbaadan osoo hin taane warra dhugaa wangeelaa isaanii gale warra wangeelaaf gatii baasan Waaqayyo as keessaa dhibii kaas. Warra faashinii barbaadan osoo hin taane warra dhugaa lallaban dhibii kaas. Mee irkadhu ani wangeela nan deema jedhaa. Maalin deemta? Biyya Arabaa maalin deemta? Siifaa godhu Yesuus. Warri dubbanne wanti sinii godhu hin jiru. Akkasumatti bakkuma dhalatteetti du'uu dandeessa. Inni nan ilaallatu wangeelaan deemi be Yesuus. Sin eebbisa akka raajii Waaqayyootti. Biyyaa biyyatti ollaadhaa ollaatti mandaraa mandaratti addunyaa irratti maqaa Yesuusin wangeelaan deemish. Dhugaa hafuura qulqulluudhaan deemish. Mee hafuura nan deemaa jedhaa. Sagaleedha nan deemaa jedhaa. Siifaa taasisu Yesuus. Hafuuraan deemi kana booda. Mul'ataan deemi kana booda. Abjuudhaan deemi kana booda. Raajummaan deemi kana booda. Maggalatiidhaan deemi kana booda. Haleluuyaa. Eenyu Kiristoos lallaba gaafa jedhanii isaa kennan. Eenyu dhugaatti Yesuus faarfata biyya keessa. Amma koo namni waldaan kiristaanaa naqaa jirti. Eewu wangeela lallaba jechaa jiru. Eewu faarfataa eewu sirriidha Waaqayyoon lallaba jechaa jiru. Yeroo akkasitti Waaqayyo nama barbaadu sin dhabin biyyish. Kadhata tokkoon kadhadhaa. Kadhannee kana maalee yaa Waaqayyo konfireensii qopheessineerra. Eenyu dhufee konfireensii kana nu tajaajila. Jaldu keessaa eenyudha? Eewudha yaa Waaqayyo waldaan kiristaanaa gaafatti. Al takka takka eewu dhufee waldaa gannan nu taa'e lanneen nama dhabna. Eewudha namni dibame, eewudha namni faarfannaa qabu. Mee waldaa akkasii dhaqna hin jiru baakkee. Mee namni lallabu irraa namni ergaa qabu irraa hin jiru baakkee. Ilaa mee sittan himaa maqaa Yesuusin hin dhokatte yoo ta'e mul'adhu ba Yesuus. Yeroo waldaan kiristaanaa nama dhugaa lallabu, nama dhugaa raasu, nama dhugaa faarfatu barbaaddu keessatti siin argattu. Haleluuyaa. Hinjira namni akkasii magaalaa keenya keessa amma jedhanitti. Hinjira moo naannoo keenya amma jedhanitti. Hinjira moo mana keenya keessa amma jedhanitti. Waaqayyo si filachuu isaarraa kan ka'e ija dhalootaa banee si arganish. Biyya namichi hafuura hamaa godhee digimtiin qorichaan tajaajilu tokko dhaqan. Dhaggeeffadhaa barri kun baratti tajaajiltoonni foorjidii waltajjii guutanidha. Dhaggeeffadhaa warri naafaa qabdan warri hin qabne isiniin ilaallatu. Warri naafaa qabdan bara namni qalabatii irratti hojjetate jedhamaa jiru.
bara namni bobaa jalaa qaba jedhama bara namni wayyaa irratti hojjetate qibaatii irratti hojjetate jedhamaaru wangeelli koof keessan inni nutti lallabame kun humna dhabe seete hamma warra wangeela dhugaa utuu lallabanii seexanni jala dhaaban utuu wangeela dhugaa lallabanii du'aan harka isaanitti ga'u utuu wangeela dhugaa lallabanii jaamaan ilaalu duudaan dhaga'u naafti diriiru kan akka Phaawulos Waaqayyo nuu kaasa kan akka Phexrosiin kaasa tokko ana tokko si ameena Machata katiaba namitti tokko jira bara Yesuus jedhamti bara Yesuus kuni qoricha goote jara san dinqisiifatte qoricha goote amma kana booda Waaqayyo warra kudhaaman hojjetan warra fakkeessuuf hojjetan warra birrii waan baay'ee godhanii hojjetan warra isaan harkatti waa kaashafsiisan Waaqayyo nuti beeka forjidiin gabaarra hin gala kana booda dibanni forjidin lallabni forjidin haleluuyaa gooynaaf ta'e jiraatte ameen sirraa buubatu wangeelli hin seenne waan ta'eef namittiin biyya sana takoxaaxartee jirti bara Yesuus jedhamti qoricha namatti gootii waa baay'ee gootee namni galchaachitti dhaqee galcha gurba qotamini naamne intinaan tonqaayidhaan hojjeta intinaan tonqaayidhaan hojjetti mindinno wangeelli keenyan hojjetumo akkamittan tonqaayirraa ameen jedhee fudhee gala silaan waaqni tonqaayii caalotoo narra jiru maqaa Yesuusiin dibata tonqaayii kaashafsiisu Waaqayyo sirraa ka'a bara Yesuus emittiin jedhamtu kun jirti gaafa wangeelli lallabamu hin jaallattu warri qoricha qaban wangeela hin jaallatan kanaan bartu dhugaa wangeela gaafa lallabamu hin jaallatan dhugaa wangeela namatti hima warri qoricha qaban namittiin kun qoricha qabdi mandara sana keessatti ani Yuudiidha seeran beeka caaffatan beeka jette warri Yuudii immoo waan qabu waa barsiifamanii beeku seera Musee qabne garuu namittiin qorichaan hojjetu uffa erga akka biyyaattan dubbadhaaf kana booda warri tonqaayiidhaan hojjettu in kassarti waldaa isaa ta'u bakkeessa ta'u ol kaas yoo ati na dhaga'u baatte teessoo waldaa kanaa na dhagaa qilleessi kun na dhagaa kana booda waltajjiin warra peentee tonqaa'otan baatu biyya nuti keessa keenye waltajjii nuyi dhaqnee yaabbanne warri qoricha namatti godhan duwwaa galu jarri ibidda wangeela kana fudhattee magaalaa sana seentu gaafa magaalaa kana seentu jarri kun dubbii Waaqayyo lallabame namichi wayii jira Sergiyoos namichi jedhamu tokko bulchaa mandara sanaati kaabinee magaalaa sanaati በጣም ኃይለኛ ነው jarra akka wangeela lallaban dhagayeetu jara kan wangeela qabodhan ergaa wayii qabodhani maal orraan dhagaadhee gaafa inni karoon qoricha namatti godha namichi kun hin dhageenyis maal dhagee jarri namicha biyya bulchu kanaa amansiisuudhaaf jiru wangeelatti lallabanii namicha kana dhuunfachuuf jiru namichi kun immoo wangeela amannaan hojii xonqaayii harkatti balleessa digimtii harkatti balleessa Yesuus gooftaadha kanaaf namichi kun akka Waaqayyoon hin amanneef Phaawulos faatti lola baasa lola banega karaatti cufuu yaala nannaamu lallabni keessa sirrii miti ergaan keessa sirrii miti dabbaa magaalaa keenya keessa jechuutti ka'e Sambooda Phaawulos afurri Waaqarra jira Saa'ol afura qulqulluudhaan guutame jedha Sambooda namitti ija ishii keessa laale diina waan qajeelaa diina waan gaarii hunduma hojii Waaqayyo dhufuu kan taatu har'aa kaastee jaamaa taataa jedhe Waaqayyo namoota jecha afaan isaanii kabaju nuu kaasa daakaalaa baadiya gaafa waan si milate wanti itti si dabalu afura Waaqayyootu si dhuunfata namittiin fooniin guutamtee miti afura qulqulluudhaan guutame Saa'ol gaafa guutamu diina wangeelaa diina waan gaarii isa kana ilaal kana booda ilaalchaatti ilaaltu waatu kufa kana booda jaataa kaatiina maheelee beeniyaa afurri Waaqayyo Saa'ol duwwaa wajjin hin hojjenne har'as hojjechaa jira
har'a furri waaqayyo irra bulee nama laalanii seexanam namarraa baasan nama laalanii dhukkubatti nama fayyisan waaqayyos keessaa dibee akaas ይገርመኛል ilaaluudhumaan namitti ijaamse namitti xonqaa'ee kaname kana booda waaqayyo garaagarummaa hin godha mee ameen jedhaa warri mooraaf xonqaa'eedhaan hojjettu gabaa deemtu hundatti salphatti irratti ameen jedhi warri fira ishiin ta'an salphini namichaa waggaa dheeraarra har'a waaqayyo si waamnani oduu duwwaa odeessiteen galtu dinqii wayii siin hojjeta gaafa waan si filate furri waaqa sirra buufata gaafa sirra buufate immoo bakka deemtu bakka teessu bakka ooltu hundatti dinqii argita dinqii hojjetta Iyesus Kristos nan kadhadha jiruu nama kanaa keessatti karaa nama kanaa irratti hojii nama kanaa irratti guyyaa kanaa kaasee namni akka koo dinqii barbaadoo jiraatu mana isaa keessatti dinqii naa jalqaba hojii isaanii keessatti dinqii naa jalqaba mee harka kee ol kaasnee eebbisa waan karaa si hafe umurii si hafe keessatti dinqiidhaan si haa geggeessu dinqiidhaan si wajjin haa ta'u lallabnaan dinqiidhaan lallabsi faarfannaan dinqiidhaan faarsi nagannaan dinqiidhaan nagatti har'aa kaasee hafuurri dinqii sirra dhufa mee dinqii dhalan jiraadha jedha haleluuyaa haleluuyaa dinqiidhaan jiraata si jedha Yesus dinqiidhaan tajaajilta jedha Yesus dinqiin kun sirra dhufa waaqayyo dinqii godha dinqii mee akka nama amanee akka nama gammadee irkadhu dinqiidhumaan jiraadha jedhame gola Yesus keessa seene dinqiidhumatti haa'ula nama Yesus wajjin jiru dinqiidhuma lakkaa'oola waanuma hin jirre jiraataaf waanuma irraa fagaateetti dhiyaata dinqiidhumatti haafiyoola wow mandara sana keessatti namittiin kun baay'ee beekamte hinaafa tokkoon qabaadha yeroo intinaan kanaan hojjetan nan gubadha dhuguman sirriitti makoottan hinaamu Yesus xonqaa'eedhaan hin hojjenne saba waaqayyoo xonqaa'ee hojjettee attaalalaa kan ooltu baay'ee kudhaama godhattee kana attaalalaa ooltu baay'eedha kana booda waaqayyo saba gidduudha dargaggoota gidduudha shamarran gidduudha warra ija isaanii banamuu nuu kaasa waltajjii keenyarra warri xonqaa'een dhaabattu warri jawweedhaan geggeeffamtu dhaabattu harka kee ol kaasa adda kee ilaalanii noof kalin ija kee ilaalanii noof kalin namittiin akkuma warra kaaniin irratti godha maraacha duwwaan godha qullaan dhaabattee hojjetti qoricha namatti gootee dinqisiifatamte qoricha namatti gootee beekamte gaafa wangeelli dhugaan dhufu garuu gaafa ergaan sirriin dhufu garuu mandara sana keessa Saa'oliin Baarnaabaas gaafa galan namittiin kun wangeelatti gufuu ta'uu barbaadde ada xonqaa'onni irrayyuu waldaa keessatti wangeelatti gufuu ta'uu fedhu biyya keessatti wangeela akka lallabamu fedhanii waltajjii irratti konfireensi irratti wangeela lallabini ergaa dubbadhu jechuutti kaaniiru ergaan sii qaba wangeela lallabuudhaan kana booda warra hamaa godhantu kassara mee ameen jedhaa gaa'e wangeelli lallabame mandara sana namichi dhaga'uudhaaf laphee isaa banamee dhufu gaafa banamee ka'u hin danda'amu dhee dura gore guyyaa tokko keessaa guyyaa tokko namitti qoricha namatti gootu kana argate ija namitti keessa xiyyeeffatee laala ijoollee afura Saa'ol irra jiru har'a nuun afura maaltu nu beeku yoo wallaallu afura hinaafatii wallaallu afura jibbaatii wallaallu namittiin garuu afura namittiin ittiin geggeeffamtu sana keessatti ilaale Saa'ol Zambooda iji kee jaamaa ta'an waaqayyo arraba isaa wajjin namitti dhaqee itti qolli wayii baaddajuutti kaate lafa seenu wallaale biyyi kaleessa dinqii godhe dheessa beeku hunduu maal ta'e jaamate wangeellumna argate itti bufe hin lallabame ergaan sii qaba warra akkaatiin darbine si godhani si biraa hin hafu atitti fufta nama muraasa tameen jedha warra akkaatiin guddanne akkaatiin sochoonne si godhani duubetti deebi'u atitti fufta nama amaneef ergaan kun ila
jecha jabaan sitti kenna jecha jabaa kanan karaa darbitee dhawan hallelujah ilaalan arga gubaa'ee kana gidduudha dubbii isaanii kiiloo kan qabu lallabni isaanii kiiloo kan qabu kanannaa isaanii kan ulfaatu heerraa baataanii makeetii alamoorra raajummaa isaanii humna kan qabu faarfannaa isaanii humna kan qabu oh hallelujah nama akkasii godhee si kaasa Yesus jechi kana booda dubbattu namarratti ta'a uumamarratti ta'a qilleensarratti ta'a Yesus ikko jecha faasaa keessa bu'u kabbaad nu muka wayitti godhee laaleetu gaafa laalu ijoomaarraa dhabe oggasuma baareen gogde akka Ermiyaas warra filatamanii buqqisan warra filatamanii dhaaban raajota akkasii nuu kaasa Yesus yoo abaaran kana habaaranii gogsan yoo eebbisanii biyya kan mirgisiisan Waaqayyo namoota akkasii arraba isaanii kan dibeetti dhimma bahu mee inaaf Waaqayyo barana afaanuma kee duukaa ka'u eebba guddaadha namni baay'ee aadaa tonkolii haasaa ol ta'e satti ta'a ol kaasime Waaqayyo arraba kee ibidda isaa siifatu gidiraa naasoftu wangeelaa soofta cubbuu naasoftu dhugaa soofta jallina naasoftu wangeelaa soofta gaafa sana gaafa waan ati buqqistee hin buqqaa waan ati dhaabdee hin dhaabata waan ati bittinsitee hin bittina namni ati eebbistee hin eebbifama Waaqayyo nama akkasii godhee si haa kaasu filatamnaan hin eebbista filatamnaan yoo waan barbaade aaboo sirra jira jechuudha bakka waan barbaade gochuu dandeessa yeroo tokko Waaqayyoon filatamnaa kotta na filadhu na bakka na ergadhu gooftaa koo maaloo jedhaan amma akka seera biyya keenyatti mootummaan hin filama ati na bulchi ati na bulchitu ati na bulchi jedheen namni filata inni kaleessaa nu filateera arras isa filachuu qabna nama dhugaatti isaaf ergamuudhaaf qophaa'e ta'uu qabna jarreen kun kaleessa hojjechaa turanii amma immoo eessa dhaquudhaaf yaa Waaqayyo jedhanii otoo kadhatanii afurri Waaqarra dhufe balbala isaanii bane hin bu'an gaa biyya dukkanni ulfaatan irra jiru dhaqanii seenan wangeela kana qabatanii ilaame utuu ati jirtu ganaa Waaqayyo faranjiin ergu utuu ati jirtu ganaa mana mootiitii hin fidu Waaqayyo maatii keessumaan fayyisa fira keessumaan fayyisa biyya keessa dhalatte ol kaasime fagoos taate dhiyoos taate guddachuun keenya Waaqayyo lafa keessaa dhalatte sumaanan fayyisaadha ila ergaa kana fudhadhu maatiirraa dhalatte sumaanan fayyisa karaa kee milkaa'u jedha Waaqayyo biyya amma gaafa maqaan kee ka'u biyyi si duukaa maqaa kee ka'u maqaa Yesuusin maqaan biyyaayyuu si duukaadha biyya sana keessaa ka'e ila akkuma nam Wallaggaa abalukkee Dabuubii abalukkee Intilaadhaa abalukkee maqaa Yesuusin ati ka'urraa kan ka'e maqaan biyyaallee si duukaa waamama